Tole video kana keessatti immoo kan ilaallu list of table akkamitti galfannaadha. Research yookaan proposal keenya keessaa table baay'ee qabaachuu dandeenya. Table qabnu sana list of table kan jedhu gara contentii oliititti fidannee page kamirraa akka table kam qabnu mata duree isaa yookaan table sun maal akka odeessu akkamitti galfanna kan jedhu waliin ilaalla. Sun list of table jennaani. So yeroo baay'ee table of content itti aanee kan dhufu list of table dha, itti aanee list of figure jedha jechuudha. Akkuma university gaa seerota baay'ee jira, seerri sun garaagarummaa qabaachuu mala. Kanaaf anammaaf acknowledgement dha olitti yookaan immoo table of content dha gadittiin galfachuu barbaada dokumentii kana irratti jechuudha. So page haaraan itti dabala, asitti insert black page, sana booda as bira dhufnaa jechuudha. List of table mata duree jedhu barreeffadhaa jechaadha. Then home tab ittiin deebi'a. List of table in heading waan irra jira, gadin bu'aa jechuudha. Sana booda as biratti list of table galfachuu barbaada. List of table kun amma dhaqnee page inni irra jiru maal jennee finnee as biratti barreessuun hin barbaachisu jechuudha. Reference qofa itti himna. Bakki inni jiru akka refer gochuu danda'u application'ichi jechuudha. So anammaaf chapterii 4 qaba. Chapterii 4 keessaa chapter 3 irra jira jechuudha. Table kiyya chapter 3 biran dhaqaa jechuudha. So chapter 3 keessaa table aga sadii tokko nan qaba. Isin baay'ee qabaachuu dandeessu. So table sadan kana irratti hojjedheen isinitti agarsiisa. Sana booda akkamitti akka table kaawwan irratti hojjettan isinis isuma sana deddeebistanii hojjechuudha jechuudha. So table kanan qaba. Table kun akka fakkeenyatti total population sample maal kan qabu. Maqaasaa total population the sample haa jennuuni. Maqaa kanaan page irra jiruun achitti refer ta'a jechuudha. Kanaafuu maaliin godhaa dhufeetan table chuma irratti kilik godha. Table irratti kilik goona dursa. Bakka barbaadanii table keessatti kilik gootu. Table keessatti erga kilik gootanii booddee ol dhuftaniiti reference kan jedhu kan irratti kilik gootu. Sana booda insert caption kan jedhu kan irratti kilik gootu jechuudha. Caption groupii keessa seentanitti insert caption. Captionin kun maaliif barbaachisaa? Gara olii sanatti yoo list of table galchinu refer godhaa jechuudha. Maqaa fi page inni irra jiru kennaaf. San booda insert caption irratti gaafa kilik gootan table 1 jedhee dhufa. Kan jedhu chapter 3 keessa table 3.1 dhaan jalqabuu qaba. Garuu table 1 jedhee naa dhufe. Akkamitti sirreeffanna? Table 3.1 kan jedhu laabeliin biraa jiraachuu qaba jechuudha. Table 1 bakka jedhu kana table 3 goonaa jechuudha. So laabelii biraa filachuu barbaanne as bira dhuftanii new label jettuuni. Yoo chapter 2 keessa taatan table 2 point jedhee jalqabuu qaba waan ta'eef. So table irraa sittanii 3 point jettanii dhiistu. Okay gaafettanii table 3.1 godhaa jechuudha ofuma isaati. Then okay jettuun. Gaafa okay jettanii table 3.1 jedhee jalqabe. Garuu akkasitti miti maqaa isaallee itti dabalamuu qaba waan ta'eef ergaa asirratti kilik gootanii booda insert caption table 3.1 jettanii kolonii gochuu dandeessu yookaan irraa siquu akka isin barbaachisetti. Sana booda total maqaa isaatti barreessaan jira jechuudha. Isin maqaa table keessanii itti barreeffattu. Total population and sampling. Okay. Gaafa jettan gara gadiitti isinii ba'e. Yeroo tokko tokko yuunivarsiitiiwwan tokko tokko gara oliitti bahuu qabaa jedhu. Kan gara oliitti sanas immoo maal goona? Akkuma dura jenne kilik irratti goonetuma insert caption yeroo jettaniin below selected item jedha. Isa kana abbaaf selected item gootu jechuudha. Yoo ruling keessan abbaaf isin ajajate. Kan keenya below waan ajajuuf okay jedheetan maqaa ergatti galfadhee booda okay jedhee biraa bahaa jechuudha. Then below selected item okay. Toonaa dhufee jechuudha. Akka ta'e immoo irratti kilik gootanii home keessa seentan font size isaa 9. Tokko tokkoon sirreessuun hin barbaachisu. Kan table hundaatu yeroo tokko sirreessuun hin danda'ama. Akkamitti akka sirreessinu erga xumurree booda isinitti agarsiisa. Table kana bira isin dhuftu akkuma amma jenne waanuma wal fakkaataa hojjenna. Reference keessa seenna caption table 3.2 jedhee table 3.1 filannee fi inni kun immoo materiaalota nuti dhiyeessine maal ibsaa jira jennee haa yaannu. Tole materials then okay kunis dhufeera. Kana bira isin dhufna akkuma amma jenne irratti kilik erga goonee booda reference keessa seenna insert caption table 3.3 numbering isaatu inni hin dogoggoru ofumaa isaa nu lakkaa deemaa jira jechaadha. Nuti eeggachuma qofa irraa kan dabarretti table yoo irra dabarre table gidduu keessatti yoo hafefa dogoggorri uumamuu danda'a. Garuu gaafa sirreessitan table itti aanu hunduu ni sirrataa jechuudha. Akka amma sirreessine kanatti sirreessine taanaan. Kun immoo student name jedha. Student name jennee bira darbuu dandeenya. Isin akka barbaachisutti sirreeffattu. Table kiyya ammaaf 3 kan keessan 10 ta'uu danda'a 13 ta'uu danda'a. Rakkina hin qabu. So erga sirreessitanii xumurtanii booda akkuma amma jenne gaa irratti kilik goonee
hoomii keessa yoo seennu foonti saayizii isaa baay'ee gadi bu'e. Kalarii biraa qaba. Gurraacha akka ta'u barbaanna. Sanaaf isa san gochuu barbaaddan kaapshinii itti galchitanii akkuma xumurtaniin select gootu kan isa tokko qofa. Kaapshinii galchine san qofa select goonaa jechaadha. Sana booda right click irratti gootu. Style kan jedhu irratti xiyyeessitaniit akkana gaafa baatan select text with similar formatting kan jedhu jira. Isa irratti click goona. Sana booda ol baatanii ol ilaaltan inni kunis select ta'eera. Inni kunis select ta'eera. Isin teebilii 13 yoo qabdu ta'e 13 select ta'u jechuudha haala kanaan. Irra deebinee ilaallaa select gootu isa tokkicha yookaan isa dhuma yookaan isa jalqaba right click irratti gootu style then select text with similar formatting. Sana booda select ta'eera jechuudha. Amma irratti hojjechuu dandeenya hunduma isaaniit irratti. Foonti saayizii isaa maal goona 12. Foonti kalarii isaa maal goona gurraacha. Bold nu jalaa ta'e bold irraa ni balleessina jechaadha. So table 3.3 sirrate kunis sirrate kunillee sirrate jechuudha. Isin akkasitti yoo sirreessitan teebiliin keessan hunduu ni sirrata. Kan biraa osoo gara biraatti kilik hin godhin baay'ee itti siqee jira teebilichatti. Teebilii fi barreeffama kana gidduu spacing jiraachuu qabaata. Home tab keessa seentanii line spacing irratti kilik gootu 1.5 gaafa gootan irraan siqu ammas so add space before paragraph jettuun odoo irraa selection hin balleessin jechuudha. So hundi isaatu akka kanatti sirrateera jechuudha. So amma captionii galfannee referencii ni qabaa jechuudha. Refer gochuu ni danda'a jechuudha. So ol baana gara olititti sana booda list of table bira dhanna. List of table bira dhattanii gadi buutanii asitti galfannaa jechuudha. So isa gochuuf immoo amma referencii xumurree jira captionii itti galchine waan ta'eef refer gochuu ni danda'a. Harkaan itti barreessuun hin barbaachisu. Ammas akkuma duraa sana iddoo itti galchitan erga kilik gootanii booda reference kan jedhu kana keessa seentu sana booda insert table of figure kan jedhu kana irratti kilik goona. Yeroo table of content galchinu asii ilaallee amma garuu caption kan jedhu kana keessa jira jechuudha. Groupin list of table fi list of figure. So ammaaf list of table galchaa jirra. Insert table of figure. Sana booda akka kanatti dhufaa jechaa jira. Asii biratti laayinii gidduu isaanii jiru akka yuunivarsiitii keessanii sirreeffachuu dandeessu kan keenya kanuma. Sana booda modify jettuun table of figure jedha seen modify. Yeroo tokko tokko 11 ta'ee dhufuu danda'a isa kana 12 erga gootanii booda akka kanatti sirreeffatanii wal fakkaataadha amalli isaanii waan ta'eef sirreessitanii erga xumurtanii booda okay jechaa baatu jedha. Kana booda teebilii sadanuu peejii irra jiran wajjin naa dhufeera. Garuu peejii nuti ittiin galchine peejii akkamitti itti galchina kan jedhu descriptionii jala linkin viidiyoo waa'ee peejii haasa'uu ni jira waan ta'eef dhattanii ilaaluu ni dandeessu. Haala kanaan list of teebilii galfanna. List of figure yoo akkamitti galchina? Figure qabaachuu qabaanna viidiyoo isaa descriptionii jala sinii kaa'een jira dhattanii ilaaluu ni dandeessu. Viidiyoo kana waan daawwattaniif galatooma. Hiriyoota keessan ni fayyada yoo jettan share gochuu fi hin dagatina. Haaraa taanan immoo subscribe akkasumas mallattoo bilbilaa on gochuu hin dagatina. Waan daawwattaniif galatooma.